gara fuulduratti akka wanni kun galaasiif ta'u eegale abdii sirraa qabnaa dhukkubni nama ajjeesne hamaa fi tola adda baasa jedhan eegale kanaaf let's go gara fuulduratti siin jechuu barbaada galatoon. Okay, galatoma. Family warra asirraa kanneen follow godhaa please ulfaadhaa family kiyya galatoma wallahi galatoma jechaan ittiin isin ibsuun qabu hundi keessanuu naa galatoma warroonni naaf dhiphattanii naaf gaddaa naaf yaadaa kalee sarraa qabdanii maal taateen haan jedhaa turtanii warroonni immoo karaa keessaatiin silkii miiseenjaraa wasaappii daareektii gama gamanaan dawwalaa turtan nama takka jalaayyuu silkii hin kaafne kanatti dhiyaatuuf kanatti hin dhiyaanne irraallee nama takka irraayyuu kalee soo xiqqaate sa'aatii 24 moo akkas waan akkasiitiif nama tokko jalaayyuu silkii hin kaasne namoota hedduutu maal silkii hin kaaftuudhaaf nama mufataa turanii an dhiifama isiniin jedhaa waa hundarrattu yoo warri silkii isin jalaan kaafne isin cannaqaa ture hundi keessanuu yoo dhiifama isiniin jechuun barbaada. Warra asirra jiru kanneen mee follow godhaa hundi keessanuu namni kuma jahaa jirtan kun warra asirra jiru kanatti ergadhaame warra asirra jiru kanatti ergadhaa qaqqabaati warra asirra jiru kanatti ergadhaa hundi keessanuu yalla follow godhaame jaalala walii qabda fiqirii walii qabda mee walii garsiisa soonaa dubbadhu achumaan ulfaadhu harafaaxeetiyyaa guyyaa muraasa kana waa hedduu nama hedduu maalati taatellee namarraa waa gaafachuu namoota hedduu namatti keessaan beektu wal beeynuun beekta waa hedduu yaaddaa turre hedduu yaaddofne wallaahi hin beekta hedduu haa ta'u wanni jedhame akka inni faallaa ta'anii namoota hedduu nama mana 10,000 6,000 7,000 qabuttillee waan kana dhibbatu nutu akka isin jettan sanii dhaabata malee isin gartaniillee hin beekne sun amanamummaa sirraa qabnuu fi atillee beektuuf ansa sirraa dubbachuu fi sanirraa jechuu fi miti. Wannan siin jedhu wannan si dhaamu takka jira jireenya kee keessatti wanni sirraa oliillee hin jiru wanni sirraallee gadi hin jiru iccitiin milkaa'ina keetiillee itti gaafatamummaan jireenya keetiillee si waan dhufu kamuufu wanni si mudate kamiyyuu carraa jireenyaa biraa sii banuuf waan ta'eef hamileen kee dhiibbaan kee yaaddoon garagaraa wanni garagaraa si keessa hin dhufin namni asirraa dubbatu kun keessi isaa fayyaalessa hin beekne. Garuu wanni si mudatu kamiyyuu carraa jireenya biraa milkaa'ina jireenya biraa sii fida waan ta'eef akka waan si mudate san hammeenyaatti fudhattee ati hamtuutti fudhattee anumatu akkas ta'e jecha jedhu qofa sammuu kee keessaa haqi. Achi boodati nama milkiitii rabbi si haa milkeessu bakka yaadde gahi dhibdeen sitti dhufte kam carraa gaarii carraa jireenya keetii bal'aa siif taatee si haa mudattu hamtuu sin argini bakka jirtuttuu atuu qulqulluu namaati. Rabbi ammallee qulqullummaa kee kakaleessaa arjummaa kee kakaleessaa namummaa kee kakaleessaa kabaja ulfina namaa qabdu kakaleessaa wajjin rabbiin san hunda si ilaale waan si dhibde tana sirraa hiikee nama kaleessa dhibamee har'a fayyee mataa ol qabatee ummata keessa dhaabatee waa'ee jireenyaa milkaa'ina jireenyaa dubbatu rabbi si haa taasisuu tana siin jechuu ol seenee ulfaadhu fayyaa ta'e lafeetii. galatoom sisoonaa kiyya ulfaadhu galatoom dhiiga foom galatoom. Haadha taate walumaa galatti galatoo midhaan yoo xumurte malee galata namaa galchuun nama dhiba dhugaa dubbachuuf ani nama kana inni nan beeku gasti hedduu ijoollee xixiqqoo ijoollee teenya tadaftee waa haasitu kana hundaa bira seenee haasaa bareedaa inni waa'ee kanaatirraa akkaataa inni itti namni amilee wal cabsuun kun barbaachisummaa hin qabnee fi waan kee dubbataa turu bakka hedduutti argaa ture dhugaa dubbachuu fi yeroo isa jalatti argee galchuuf yaalee carraa hin arganne namni hundi dhimma kanarratti waan baay'ee addaan baafanne. Hagam akka namni nama ariifatullee hagam akka nama qabdullee immoo waan baay'ee hubannee as jala namni baay'een seeneetiin yaada kennachuu hawwu jiraachuu danda'a waan ta'eef wal jalaa buuna soonaa guddaa galatoomee haasaa kee bakka baay'ee xiyyeeffachaa ture guyyaa kana. Lafeetii yaa rafaate sitti hin dhagaami wanna takka wallaahi wanna takka na dhukkubee akkasii hin himatin rabbi sodaa waan takka hin himatin akkuma cal'iste cal'ise rabbiin cal'isa kana ammoo ufiitii deebisi haa kennu of hin dhibin laal mee waan tokko sitti hima. Moobaayila kee keessa namni ati maqaa isaa qabdu namni ati maqaadhaan qabattu namni ati maqaa garagaraa yaadattu qabattu yookaan nama 3,000 4,000 jira moobaayila kee kana kontaaktii kee keessa ka bilbilaa isa keessaa namni sitti dhiyaatuuf namni dhugaa si wajjiin qooddatu yookaan nama 2 kunni waan takka kontaaktii moobaayila keetii ka qilleensaa dhiisi jechuudha keessaan wal beekan kana barachuu qaba ilmi namaa if ta'anii tarkaanfachuun rakkoowwan dhuftuun waan nama mudatu ofirraa qolachuun ammoo ga'umsa kanaaf ga'umsa kanatti fayyadamii ati nama gorsanii miti nama gorsu garuu fayyaalummaan nama amanuun uf amanuun bakka ofii dhaabachuu qaban nama naa ta'a boru jireenyaaf naaf ta'a yookaan
milkaa'ina yookaan namoomaaf naaf ta'edhanii gaafa bakka wayii kaayan bakka sanii yoo dhaban jireenyi namaa kana ulfaatina inni qabu hin beektan jechuudha. Hiriyyaan saahibni dhugaa, saahibni dhiiraa, saahibni dubartii hiyyama kee gaafa bakka kaleessa ofii keetti ani bakka kanaan hin malleessitu malee as taa'i jettee ni gaafa teessifte bakka sanii isa dhabdu waatu jireenyaa miti jireenyuma addunyaa kanarraa yoo tokkotti uffaame si nama godha garuu akkasii miti bakka ofii teettu fakka ofii teettu rabbi si lafa si kaayee jira dhiibbaa kee haala keessa jirtu haala keessa ofii bu'e moo eenyu buusi? Araba Allah nama hin darbinaa. Moo ofii bu'e sona ofii buute moo nama si darbe? Sonaan ofii bu'e moo eenyu? Waa dhugi yaada faate kai. Nyaadhee bari nyaadhee. Eenyu buute sonaa nama si buuse ilaa akkasii tokko barreeffadhu moo ofii buute? Osoo dubbatu bu'ee bari. Ay namni illee na buuse natti fakkaatu nama na buuse illee rakkoo hin qabu amma maraafuu as gubbaa teettee enerjii keetillee fixinii waan jirullee hin dhiibinii jireenya keetirratti xiyyeeffadhu rabbi si haa milkeessu bakka yaadde gahi akka yaadde tahi jireenya keetirratti xiyyeeffadhu fayyaa ta'ii nama guddaa intala nama guddaati qeesi beekaani nama hedduu si beek nama akkana lafa jiruu miti ulfaadhu jajjabaadhu garaa ofitti jabaadhuti achi cehi hedduun namaa boohaa ummanni kunillee si rakkataa ture hedduu ummata of duubaa qabdaa nama of duubaa qabdaa jaalala of duubaa qabdaa namooma of duubaa qabdaa nama hedduu waan kee dubbate wallaahi ulfaadhu fayyaa tahii jiraadhu homaas hin dhibin siin jedhaa hedduu bakka hedduu sii qabnaa jajjabaadhu ati fumatti deebi'ii fuma laali adaduma bulanii wanni marti nama baratti rakkoolee nama baratti dhibdeellee nama baratti akkasuma namarraa deemti waa nama barsiifti garuu bakka sanii deebi'anii waraanamanii jajjabaadhu fuulli kee yaanni kee haalli kee wayita nama dura dhaabattullee akkuma kaleessaa kolfitu jajjabaattu mormaan ragadaa ka jedhan san godhadhu ummata dura taa'ii ulfaadhuuti amma boqannaallee yoo fudhatte irra wayyaadha ulfaadhu fayyaa ta'e. Galatoomee ishii jaaladha ishiin. Baale. Okay. Namni bira guys odaa kana follow godhamee namni 5,000 leenjii koo my brother ni seentaa. Yo waan seentaa si seensaa namni biroo guys ka seentanii tanaffasuu feetan. Eenyu tanaffasuu fedha. Family Baale moment kairu kana follow godha qaqqabaati my second daska accounti da waan ta'e hundi keessanuu follow godha qaqqabaati. Follow Jamila qaqqabaa follow na godhaani hundi keessaniyyuu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جميل. أنا أعرف جميلة لبو. أفتي أنتي نبغى تستعملي تأتي ست بريدين أفتي. يا أنا هذا زنا بوت تاني هذا زنا كل بدل لا دوتي بربرو فم فندرا. أنتي تبغى جميلة أنا في هاتي بدأ mana bananne uuje daabulleemi. Bakka gaafa bakka akkas waan aggalanii wanni emergency faati gaafa gad dhufte hawaasni kun. Wallaahi hunda isaaniitu uummata keenya galateeffachuu barbaada. Dhafaaxeetiyyaa wallaahi dhukkubni nama hin ajjeesne hammeenyaa fi nama jaalatuuf kaan addaan baasa. Dhugaadha ani ganamas dubbataa ture odaan faati ijoolleen teenya bakka jirtutti namni baay'een bakka jirutti dhuguma haadha faatee akka jedhan kanaan akka hin taane nu hunduu hin beekna. Even keessumaanuu wayita walii bilbillu akkaataa itti walitti haasoytu akkaataa sirna itti haasoytu qabda. Haati faatee ta keessaatii fi ta alaa tokkoo miti nu hin beeknedha. Haga si boo'inu ragaa bahaa turre dhuguma. Wanti tokko namatti dhagahama waan hin taane yoo namatti maxxansan yeroo tokko kijibni illee yoo baay'isan dhugaa fakkeessuuf deeman jira namni si beekuu fi uummanni Oromoo kasi jaalatu baay'eedha. Warroota asirra jiran Osmee fa'as keessattuu Fatii fa'a wallaahi eenyumaayyuu jechuu hin danda'u. Aadaa nama hagana si jaalatu qabda keessattuu kiyyaa
kaleessa kiyyaa jala taa'ee boo'e wallaahi ani isii bilbilaa ture argiteerta silkii biraa qabda ittee haati badhollee na gaafataa turte silkiin tokkoon hojjetu ka hojjetuun kaastu jedhaanii ture kanaaf lubbuuti wanti xiqqoon akkasiin boochisne hin beeyna wanti martuu waan dabru waan namni siin jedhu akkaatiin hin qabne namuun beeka namaa gorsaa waan akkasii sirraa hin yaadamu hin beeyna nu hundinuu garuu akkuma jedhan sanillee dhuguma haadha faatee wannuma nama afoo dhaabattee ganzama isillee yoo namni nyaate biyyattis alattis nama qabda ati waan si boochisu hin qabdu wallaahi yoo hadha beekne hadha bakka buusa jedhaa turre nu hundinuu maaliif ganzamni illee si boochisaaf osoo hin ta'in yoo akka tasaallee nama bira waa kaawattee wanti amaanaa kuni jaalalaafuu waa nama bira kaawatanii namni sun onnee si cabseenne waan maraa hasaa turre maraayyuu taatu ati ummata kana qabdaa wanti xiqqoo na aarsitee osoo bilbilallee na jalaa kaastee kasi dhukkubuuf kasi fiyuun irratti sii dabalu ka nama afoo dhuftee boottisan wanti nu hundayyuu mataa gadi nu qabe sani uma fe'e yoo taate mana kee cufattee ati asirraa namni akkasi arge kanaan si himaa zarii guddaarraa baatee maatii gugurdaarraa baatee fira qabdaa aanaa qabdaa aalii qabdaa sii galee namni marti si jaalataa achi keessa namni maana jibba jechuu hin dandeettu gizee tokko beeytaa yoo asirratti haasoytu namni sin beeku keessa keetii fi akka ati itti guddatte maatii ati irraa baate namoota si kalaayutu si beeka waan ta'eef booyinsi kee ka asirraa sun xiqqoo mooraalii na tuqee jiraan wanti xiqqoollee na boochise san osoo waan feete taate haati faatee asirratti hin bootti hin yaadu'an maaliif ati nama dhuka qabu nama waan hundaa beeku waan dhufus beeyta waan dabres beeyta ormi kanaan jechuudha wanti xiqqoon sin boochisu jennee yaanna wantuma guddaa yoo itti dhufu ammoo nama obsitee dabritu innee waan yaannuuf xiqqoo keessi kennan nu tuqamee gaddinee sunillee hin dabraa wanti ati hin dabarsinee hin jiru jajjaba waan taateef rifanne namoonni si jaalatan ammoo baay'ee rifatanii jiranii kunillee ka oduu sobaa oofuu hin beeynanu ati maal akka taate wanna akkanaa nama makaanu dubartiyyuu wayita wajjiin haasoytu akkaataa itti haasoytu beeyna keessaa warri sii bilbilu waan ta'eef ani shakkine guyyaa tokko wallaahi guyyaa tokko hin shakkine kolfaa ture haadha faatee moo jedhe osoo taate iyyuu wanni akkasiin gadi sin baasee akkasin boochisen illee hin beekaan osoo taate iyyuu osoo ta'e wanti akkasii akka ati qoshaashatti lakkoo hin beekaa bara osoo ta'e siin jedha kan hin ta'in dhiisi garuu wannummaan fe'e yoo si tokko ati nama asirra baatee boottu jedhee sin dheeyne saniif xiqqoo sitti aare waan si baase ammootu yoo situ beekaa lubbuutiyyaa nama baay'ee si jaalata duuba kee argine si miti nutu arge duuba kee waan ta'eef amma achi waan fe'e yoo ta'e wannummaan feete keessaan fixadhu malee osoo namni si rifachiise kun waa si godhe gadi baatee akkan himan gadi baatee miidiyaarratti wanti ani si gorsu akka obboleeyyummaatitti akka nama si jaalatuutitti akka nama si wajjin jiraatuutitti osoo waan fe'e ta'e namootatti himi namoonni si haa hiikanii yoo ta'uu baate namoonni ati jaalattu deebii keessii deebsan kanaan ala gadi baatee booyuu miti dhimmichayyuu hin kaasanii namoota itti himachuu qabdutti himadhu yoo waayyuu jiraatan jechuudhaaf ani wanti beeku hin jiru kanaan ala wanta ati dhabde san ummata hadha si jaalatee si booyuu kanatu si deebisa kaleessallee ummatuma kana qabda haddallee ummatuma kana qabda waan jaalalli kee si dabale malee waan sirraa dhate hin qabu hunda keessan ummata Oromoo isin galateeffadha wallaahi waan baay'ee arge nuufu humna nuu taate adaa gaafa nutu kan dubartii wal bira dhaabannaa jedhaa turre hagana rabbi warra isiidhaaf dhaabatees rabbi isin haa dhaabatu galatooma usmee kiyya galatoomi
waan baay'ee argaa ture. Hundi keessan warri as jala jirtanis gubbaa jirtanis galatoomaa. Oma wanti taatu wanti sirraa wannoo jedhu hin jiru. Lammata garuu asirra dhuftee booyuu miti. Haadha faatee illa fuula akkanaatu arguun barbaadu. Haadha faatee bashaasha san ta yoo dhuftu kolfitu san ta nama qarqaartu san ta namaa dhaabattu san meeta bakka kana deema akkas godhaa jettu san nama ajajju san barbaada malee taasirraa fuulli kee gurraacha'ee kiyyaa fi biraazarii xiqqaa kaleessa osoo argite anjara jala taa'eetti ol seenuu sodaadhee booyaa ture. Wallaahi kanaaf namallee naasisiisini wanti dhumu keessaan dhuma asirrallee hin fidini ulfaadhoo atillee galatoomi ani kanuma siin jedha hundi keessanuu galatoomaa jedha. Okay, ulfaadhu jamuuti yamaniraadha. Thank you galatooma. Guys, follow godha Jamila follow godha. Jamilaan dubartii jabduu nu qabnu nama qaaliidha. Ammas warri biyya keessatti COC waan garaagaraa barachuu barbaaddanis paasapoora baafachuu barbaaddanis maal jechuu barbaaddanis Jamila dubbisaa Jamila dhiyaadha isiniin jedha. Jamilaan nama jabduu nuti qabnu keessaa nama tokko nama karaa hundaanuu isin gargaaruu dandeettu. Kanaaf Jamila dubbisaa isiniin jedha. Asumaan follow godhadhaa Jamila warroonni paasapoora baafachuu barbaaddanii COC barachuu barbaaddanii wantoota akkasii waan seera qabeessa jechuudha. Jamila follow godhaan isiniin jedha. Asumaan gobsiillee follow godhaa. Namni biraa namni dubbachuu barbaadanii fixattan na fakkaate warroonni asirraa hundi keessanuu yaada keessan kennattanii bilillee tana galchaa qoyaa. Wallahi siyaade salaam alaikum. Bilee lubboo bar karaa keessaatiin miseejii namaan Argee siyaade wallahi baga rabbi nagaan si deebise sareeti. Waan biraa jechuun danda'u. galatoomi qaalii kiyya ulfaadhu. Ayye haasaa. Galatoomi thank you. Family gobsii follow godhaa. Follow godhaa gobsii usme. Usmeen bira hin jiru. Ani gabbu aja di Arafate wannoo galchi caalaa nurra yoo wajjira jiraate galchi. Okay. Sagaleen kee jiru maa? Hinjira lubbuu hinjiru. Salaam alaikum warahmatullah. Irraa argatee jira. Maanufi baga nagaa nu deebite gaa. Baga nagaa nu deebite si jecha dhumu jiras gubbatti. Baga nagaa nu deebite. Ata winte yoomuyyuu gadi wanni hundinuu iyyuu sitti hin dhagaamine kun jireenyuma maaluma jireenyaati namoonni biratti iyyuu. Anyways gaariitti. Rakkoon qabu waadii. Nuti kaasaa ibban kee hedduu si jaalanna arras boruusi yoomuyyuu taanaan jechuudha. Ati nuuf qaaliidha. Jabaadhu jiraadhu. Kanuma siin jedha gaa. Baga nagaa nu deebite kanuma wanti nuti feenillee ni galatooma ulfaadha. Thank you very much. Anshii caalayyee kiyya galatoomi qaalii kiyya ulfaadhu jabaa koo. Thank you my brother. Wallahi mucaan kun mucaa cimaa an takku mana isaa seenee hin beeku hadha sababa keetiin mana isaa seenee. Wallahi. Yaa. Adaa nama keessallee namni ima jiraa jettaa bara yeroo tokko wayita rakkoo nama argitaa beektaa. Mubee isaa inni mana baree wallahi ani sitti himuu hin danda'u. Galatooma waan baay'ee taasisabda haadha faate. Sitti meeqa dhukkubni nama hin ajjeesne waan baay'ee nama mul'isa. Maraafuu dabre ati asirraan jalaan badin. Okay, ishee Mubaarak dubbadhu. Akkam jirta nagumaati. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan dhufte mu beekom. Ani anaarii guddaa sirraa qaba beeta akka nama tokkootti an ufuma ta'ee dubbadha. Booyuun keellee bareeda, baduun keellee bareeda, namni si arrabsuullee bareeda. Baga namni hunduu si arrabse garuu maaliif xiqqoo yeroo nuun kennin? Anamu waan yaada isaa dubbatu amma guyyaan lamaan sun nuun genne beeta kasi arrabsullee nuun genne kasi faarsullee nuun genne kasi YouTube irraa shaqqalatullee ka fooloo ittiin barbaadatullee ka ammoo as qabee moobaayilaa waan garagaraa mul'isullee nutti xiqqaate guyyaan lamaantu nama baqii miti ati akka nama miidiyaa kana kontirool godhee deemuutitti siif aslii nama dogongora guddaa ganan jedhamne dalaydan ajandaa bareedaa ajandaa akkana jiru kana fiddanii
guyyaa lamatti nu harkaa gabaabsuun keessan sirrii miti dogongora guddaadha. Ammaali adeeyyu sababa kanaan ijoolleen teenna tasikkoo mandootii fi tawallootamu kolit dhiibaa jirtu sun ajandaan sun nurraa dhaabata jedhee yaadee ture. Gin rakkoon keessan maali hin gabaabsitan? Gabaabsuun sirrii miti gaafa tiyaatira dalaydan fiilmii wayyoo yoo ta'e uummatee yoo haa ta'u yeroo itti dheeressa paartii 1 paartii 2 paartii 3 akkas jedhaati namu waan cambee hajamu booda itti saalfata sii galee nama hedduu agarre amma. Nama hedduu agarre ka waanuma hin beekne badhe maa fuudhee wannoodha. Anuma viidiyoo wayii dalage viidiyoo dalage ol isinii baase warri keessaan amma kunoo feesbuukiin kee wallaahi kokkeen nagama. Keessattuu shamarri mee maal gooti naa ergi rabbii jedhi itti mee uummatee mee maaluma itti gooti. Naa wanni si mudatillee yoo jiraate ani wanni an jechuu jiru shamarri shamara. Fakkeenyaaf amma hedduun nama haati faatee osoo akkasiin eenyu osoo akkanaan eenyu akkamiin wanni akkanaa harkaate haati faatee shamaraami. Haati faatee dubartiimi. Dubartii ka dogongorsiisu yeroo hedduu dhiiraan nuhi warri azaaba qabatee jaannata qabatee lafa duguugee sibiila qabatee dhagaa qabatee quraana afaaniin ciniine warwaannee boonnee boochifnee mucattiin hokkattuu tana burtukaanatii jennee waan hin taane itti qaraane dogongoratti jara galchine booda warri duuba deebi'ee waa balleessu numa warra dhiiraati rabbi lafarraa nu hafittu jechaaf isinillee kophaa jiraachuun isin hin taatu. San hundatti nama oofnee as deebine kanaan akkana si godhaa kanaan akka si godhaa wal joorchisuun sirrii miti. Warri ammoo lafarraa anaayu dabalate wanta ifan bayin tokko fuudhe baram wallaahi billaahi tallaahi ol baate jedhaa bara. Islaama bara. Hin kakkata dachii duguuge. Yooma kadhiiraa jazbaan akka kiyyaa kakkate shamarri maal gooti achi jala teettee wanta gooti. Bakka jalaan deemtu wanni haaroon haadha faate irra hin jiru. Wanni haaroon shamara biraa bira hin jiru. Hooma isirra jiru sirrallee jira. Akkuma ebaluun dogongortee warri naannoo sanii baga dogongorte baga itti cabsite gootatii jedhee hamilee isii ta'eeti nama san bira dabarsite illee akkasuma taate. Kanaaf yeroo tokko tokko wayita waa dubbannullee wayita waa finnullee itti yaadnee osoo finne bareeda. Ati ammoo ani akka namaatitti yeroo baay'ee si qeeqa bakka itti ammoo si jajee si faarsullee qaba bakka itti ammoo bakka kana sirrii miti jedhu qaba akka dubartii si komandoota miidiyaa tanarraa qabnutitti jabduun nu qabnu si nama qoma dhaatee dhiira caala ofitti amanamummaadhaan waan dubbachuu qabu dubbatu nama of duuba deebee waan dubbate sanitti hin qaanfanne namni nu qabnu si fammasteef yookaan beekamteef namni si jala deemeefi miti. An gilchima kana nama hima aslii birallee taa'ee wanni isaan jedhu kana. Gaafa asliin akkami faallaa kiyya deemta jedhee gastii ofii keessaa ganna darbeetu jira. Inni feemasiidha jedhee waan inni jedhen jedhu ani isa waliin. Ati feemasiidha jedhee waan ati hin qabne sirran qabu. Akka namaatitti namni qabnu namni ejjannoo qabu si. Shamarran qabnu keessa jechaadha. Kanaaf yooma ta'eyyuu osoo dogongorrummaan akkasiitu ka uumamu ta'u ati asirratti booyuun ati asirratti dhuftee mataa cabdee mataa nullee cabsuun gadi jechuun imimmaan kee arguun nu sirrii miti bakka hin feenu waan akkana. Jabaattee qoma dhaattee onneete sibiila goote abbaa waan akkasiitu danda'e dalage muka nyaadhu jetteeni si malee namni hin jiru jetteeni yooma wanni ammoo tu wanni akka namni qaaquu sunuu jiraate baasi olti.